Guyyaan irra bitootessa 23,2022 harka fuunee daawwattoota keenya. Shiniigaa Broadcasting Service irraa oduu yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin Anoliifan Margaati. Haleellaa diroonii namoota nagaa irratti raawwachuun hammeenyaa jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Weerarri Oromoota Walloo irratti labsame atattamaan akka dhaabatu ABO'n gaafate. Yuunivarsiitii Finfinnee waardiyoota Oromoo hojiirra ari'uun har'a waardiyoota sabaan Amaara ta'an qofaa mooraa galchuun dhaga'ame. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa qaala'insa jireenyaa hamaa qaban 8 keessaa sadaffaa taate kunneen hangafoota oduu turanii gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Haleellaa diroonii namoota nagaa irratti raawwachuun hammeenyaa jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuna Gindabarat ganda Doggomaa Kibbiitti guyyaa dheengaddaa haleellaa diroonii uummata nagaa irratti raawwatamu waraanni bilisummaa Oromoo himee jira. Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii haleellaan kun raawwatamuu dura waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessa sossoo ganda Dabaqqaaf Kaabii jedhamutti waraana mootummaa irratti injifannoo galmeessaa turuu eere. Sana booda helikooftara reeffa kaasuuf gara Abuna Gindabaratti dhufe hordofuun gaafa bareettaanu haleellaan qilleensarraa hawaasa nagaa irratti raawwatamuun lubbuun namoota nagaa baay'ee darbeeraa jedhan. Haleellaa kana baqachuun hawaasni nagayaan holqaa bosona keessatti gaaga'amaa jiraachuutu addeeffame. Odeessa birootiin godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu ganda dha'ee Wilincootti tarkaanfii ofirraa qolachuu waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen waraana mootummaarraa 15 ajjeefamuu fi 20 immoo madaa'uu Odaa Tarbii himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godinuma Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo naannawaa magaalaa Hoseetti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa 8 ajjeesuu fi 15 madeessuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana ibsa baaseen torbeewwan 3 darban waraana mootummaa hedduu fixuuf injifachuu ibsee ture. Weerarri Oromoota Walloo irratti labsame atattamaan akka dhaabatu ABO'n gaafate. Mootummaan paartii Bilxiginnaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin durfamu ka'umsuma haaromsa ayidooloojii piroojeektii Minilik lammaffaatiin geggeeffamaa jira jennee amanna kan jedhu ABO'n kunis fedhii daangaa babal'ifannaa garee finxaalii jajjabeessuu fi daangaa sabaaf sablammoota cunqurfamoo Itoophiyaa kanneen biroo gadi xiqqeessuuf gatii dhabsiisuu dabalataa jedhe. Ayidooloojii babal'ifannaa kana keessatti mootummaan Bilxiginnaa paartii uummattoota cunqurfamoo hundarra dhiibbaa geessaa jira. Daangaa babal'ifannaa gartuu aangoo irra jiru ammoo ittuma bal'isaa jira jedhe ABO'n. Adeemsa kana keessatti naannoleen akka Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Tigraay kanneen naannoo Amaaraa wal daangessan hedduun isaanii rakkoof saaxilamanii jiraachuu ibse. Addatti ammoo Oromiyaan kallattii kaabaa ba'aa fi lixaan daangaa hedduun haleelamaa jiraachuu himuun qabiyyeen lafa Oromiyaa itti fufiinsaan weeraramaa jiraachuu ibse. Milishaan mootummoota naannolee kanneen paartii badhaadhinaa waliin gamtaan hojjetanii fi waraanni Eertiraa waggoota 3 walakkaa darbaniif waraana mancaasaaf addaan hin cinne kana irratti bifa dhaabbataadhaan hirmaachaa jiru jedhe. Waraanaaf ajjechaan namoota nagaa tooftaadhaan gaggeeffamu kun akkasumas duulli daangaa babal'ifattoota kanneenii yeroo bulchiinsi Abiyyi Ahmed gara aangootti dhuferraa eegalee itti fufee jiraachuu ibsuun ajjechaaf buqqa'iinsi yeroo ammaa namoota nagaa Oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa jiru guddoo yaaddessaadha jedhe. Yeroo kanatti mootummaan naannoo Amaaraa mootummoota giddu galeessaa waliin qindoomuun Oromoo nagaa Walloo irratti waraana bal'aa labsee jira. Oromoo Walloo haleellaa gareewwan shororkeessaa milishaa Amaaraa faannoo Amaaraa mootummaan deeggaramaniin akkasumas gartuuwwan isaa waliin hidhata qabaniin haleelamaa jiru jedhe. Ajjechaan Oromoo Walloo irratti gaggeeffamaa jiru sabummaa irratti kan xiyyeeffatee fi ummaticha buqqisuu kan kaayyeeffate ta'uu eeruun weerarri kun yeroo baatii Ramadaanaa babal'achuun matumti isaa gara jabinaaf cubbuu sirna aangoo irra jiru Oromoota Walloo irratti qabu mul'isaa jedhe. Gareen aangoo harkaa qabu kun wayita isaan soomarra jiran kanatti namoota nagaaf qulqulluu ajjeesuun amantaa musliimaa irra hedduun Oromoota Walloo hordofan gadi xiqqeessaa jira. Kunis qajeelfama bu'uuraa bulchiinsi impaayirri Itoophiyaa ittiin ijaarame afaan tokko amantaa tokko biyya tokko kan jedhu sana tumsaa jedhe ABO'n. Dabalataanis impaayirri Itoophiyaa humna raayyaa ittisa biyyaa eegdota Rippaabilikaa loltoota Eertiraaf garee daangaa babal'ifannaa faannoo Amaaraa 80,000 ol ta'an bobbaasuun kutaalee Oromiyaa biroo keessatti waraana weeraraa bal'inaan geggeessaa jiraachuu eera ibsi kun. Loltoonni bobbaafaman manneen jireenyaa uummata nagaa madda galii isaanii beelladoota midhaanii fi midhaan ooyiruu irra jiran kan guban yommuu ta'u waraanumti kunis daa'immaniif maatii Oromoo lafa isaarraa dhabamsiisuudhaaf wixineeffamee jedhe. ABO'n weerara kana cimsee balaaleffachaa humnoonni weerartuu atattamaan kutaa Walloo keessaa akka ba'an waamicha dhiyeesseera. Gareewwan Amaaraa fedhii daangaa babal'ifannaa kanarraa akka of qusatan loltoonni Eertiraa Oromiyaa keessaa akka ba'an mootummoonni naannolee fi milishoonni sabaaf sablammoota cunqurfamoo kanneen duula daangaa babal'ifannaa garee finxaaleeyyii kanarratti hirmaachaa jiran walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaachuu akka dhaaban hubachiiseera.
Yeroo ulfaataa kanatti Oromoo Walloo mana maatiif qabeenya keessan tokkummaadhaan dhaabbattanii akka eeggattan hawaasni Oromoo bal'aanii fi lammiileen Oromiyaa biyya keessaa falaa jirtan obbolaa keessan Walloo cina akka dhaabbattan waamicha isiniif taasifnaa jedhe ABO'n. Hawaasni idil addunyaaf jaarmiyaaleen mirga namoomaa gareen aangoo mootummaa Itoophiyaa of harkaa qabu aangorra bubbuluuf jecha sarbamiinsa mirga dhala namaa fi waraana qindaa'aa labsuun gocha lubbuu namaan taphachuu fi biyya diiguu geggeessaa jiru akka dhaabuuf dhiibbaa akka taasistan irra deebiin waamicha taasifnaa jedhe. Mootummaan Bilxiginnaa gaazexeessitoota miseensota ABO mootummaa ce'umsa biyyaalessa Oromiyaa hundeessuuf socho'an jechuun himate. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo 14 fi gaazexeessitoonni 3 galmee Qaasim Abdullahi jalatti himataman 17 kamisa waaree dura mana murtii waliigala Oromiyaa calcalii yookaan saarbeetitti dhiyaachuu isaanii abukaatoon himatamtoota Tola Maariyaam Magarsaa hime. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo 14 fi gaazexeessitoonni 3 Biqilaa Manuu, Dachaasaa Wiirtuuf Dassuu Duulaa baatii Sadaasaa Duwwaa 2014 qabamuun mana hidhaa Daalatti godina addaa naannawaa Finfinneetti argamutti hidhaman. Himatamtoonni kunneen kana dura ebela 2014 mana murtiitti dhiyaatanii kan ture yoo ta'u himata isaanii ilaalchisee mormii akka dhiyeeffataniif ture kamisa darbeetti kan beellamame. Haaluma kanaanis mormii isaanii barreeffamaan mana murtiitti akka dhiyeessan abukaatoon himatamtoota Tola Maariyaam Magarsaa kan hime. Himatamtoonni 17 galmee Qaasim Abdullahi jala jiran kunneen sirna heera mootummaa ijaaramee jiru diiguun mootummaa ce'umsa biyyaalessa naannoo Oromiyaa hundeessuuf waan sochootaniif heera mootummaa keewwata 238 keewwata xiqqaa tokko muraabaa darbitaniitu himanni jedhu akka irratti dhiyaate abukaatoon isaanii himeera. Manni murtichaas erga mormii himatamtootaa fuudheen booda addacha ittaanu gaafa ebela 25/2014 tti beellameera. Mootummaan Bilxiginnaa yeroo ammaa miseensota deeggartoota qondaaltotaa fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo akka jiraniin mana hidhaatti darbuun dararaa hin malle irratti raawwachaa jiraachuun beekamaadha. Yuunivarsiitiin Finfinnee waardiyoota Oromoo jirraa ari'uun har'a waardiyoota sabaan Amaara ta'an qofaa mooraa galchuun dhaga'ame. Ganama har'aa ebela 23/2022 hoogganoonni Yuunivarsiitii Finfinnee waardiyoota sabaan Oromoo ta'an kanneen kanaan dura mooraa sana keessaa hojjechaa turan guutummaatti hojiirraa ari'uun waardiyoota sabaan Amaara ta'an mooricha galchuu barataa Yuunivarsiitii Finfinnee tokko Shinnigaaf hime. Uffata waardiyoota kanneen irratti alaabaa lummuxxii ta'ee kan Minilik irratti maxxansuun mooraa seensisan jedhu. Tibba darbe waraqaan arrabsoo saba Oromoo irratti xiyyeeffate mooricha keessa faca'uu wal qabatee mormii barattoota Oromoon alaabaan lummuxxii Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti akka hin qabanne akkasuma naxalaa irrattis akka hin maxxanfamne bulchiinsi Yuunivarsiitichaa beeksisa baasuun dhorkee ture. Har'a garuu hooggantoonni Yuunivarsiitii Finfinnee seera sana ofii isaanii cabsuun uffata waardiyoota Habashaa irratti alaabaa lummuxxii maxxansuun mooricha galchan jedhu. Bulchiinsi Yuunivarsiitii Finfinnee itti yaadee dubbii tuttuqachaa jira kan jedhan maddeen keenya sababa gahaa tokko malee waardiyoota Oromoo ta'anis hojiirraa ari'aa jira jedhu. Waardiyoota Yuunivarsiitii Finfinnee keessa ari'aman sababa hojiirraa geggeeffamuu isaanii yoo dubbatan dheengadda dhaabbati kanaan dura mooraa eegaa ture kan abbummaan isaa Oromoo ta'e haa ka'u mooraa poolisii federaalaatu eega jedhan jedhu. Haa ta'u malee bulchiinsi Yuunivarsiitii Finfinnee harka lafa jalaan waardiyoota sabaan Amaara qofaa ta'an qopheessuun har'a mooraa galchee jira jedhu. Waardiyoonni kanaan dura mooricha eegaa turan kan sabaan Amaara ta'an moorichuma maxxafanii hojii isaanii itti fufuu kan nuuf himan maddi keenya waardiyoonni Oromoof saba kan biraa ta'an garuu gaaffii tokko malee hojii keenya irraa geggeeffamnee jedhu. Yeroo waardiyoota Amaaraa uffata isaanii irratti alaabaa lummuxxii qaban mooraa seenan barattoonni Amaaraa gammachuun bakka balbala shanaffaa jedhamutti sirbaa oolan jedhu. Bulchiinsi Yuunivarsiitii Finfinnee shira guddaa barattoota Oromoof saboota kaan irratti raawwachaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo akka qubanuuf qabaatu jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru. Sababa beelaan hojii isaanii irraa kan hafan ogeessonni fayyaa jiru jedhe hospitaalli Haayidar kan irratti gabaasa qabna. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti kan argamu hospitaala Riferaala Haayidar guyyaatti reeffa namoota 4 hanga 6 akka gaggeessaa jiru hime. Sababa hanqina yaalaa fi qorichaan namoota du'an keessaatti ogeessonni fayyaa akka argamanis beeksisee jira. Hospitaalichatti hoogganaa tajaajilaa narsii Teediroos Kaasaayee waraanicha dura dhukkubsattoota naannoo Tigraay Amaaraa fi Affaarii dhaqaniif tajaajila yaalaa kennaa kan ture hospitaalli Haayidar amma akka malee dadhabuu isaa himan. Waraana Itoophiyaa waggaa tokko oliif tureen kutaalee Itoophiyaa kaanii fi addunyaa irraa cittee kan jirtu Tigraay hanqina qorichaa meeshaalee yaalaa fi deeggarsa namoomaaf akka saaxilamtu gochuun isaanii gabaafamaa ture. Hospitaala Haayidaritti hoogganaan kutaa narsii Teediroos waggoota 4 darban keessa meeshaalee wallaansaa fi deeggarsi maallaqaa hospitaalichaaf kennamaa ture xiqqaa ta'uu himuun waggaa tokko darbe garuu hospitaalichi baajata tokko malee hojjechaa akka ture himan. Amma humna isaa 130 ta'uunidha tajaajila kennaa kan jiru kuusaan qorichaa keenya gara 110tti gadi bu'ee jira.
Deeggarsa dhaabbata fayyaa addunyaa irraa argannuun gara 220tti ol guddatee ture garuu qoricha hospitaalichaaf kenname kan dhume torbaan lama keessattidha jedhan. Hoogganaan kun qorichi deeggarsaan argames gosaan baay'ee xiqqaa ta'uu himuun itti dabaluun dhukkuboota akka kaansarii dhiibbaa dhiigaa fa'aaf kan oolu qorichi homtuu galuu dhabuu isaan torbaan tokkoof tajaajilli hospitaalichaa fooyyee fakkaate deebi'ee kufuu himan. Laaboraatooriif kan oolan qorichootni fi akkasumas maashinoota kan sochoosu humni ibsaa bakka hin jirretti dhukkubsattoota ciisanii yaalamaniif nyaata dhiyeessuun kan hin danda'amne keessatti hojjechuun ulfaataa akka ta'e himan. Hospitaalicha keessatti kutaa tajaajila ariifachiisaa narsii kan ta'e Gabriyaa Biyyuun namootni yaaliif dhufanii osoo ilaalluu yeroo lubbuun isaanii darbu arguun hedduu nama gaddisiisa jedhe. Hojjettoonni hospitaalichaa qormaata kana hundaa keessa ta'uun hojjechaa akka jiran kan himu Gabreen sababa beelaan hojii isaanii irraa kan hafan waayiloonni keenya jiru jedhe. Haala ulfaataa keessadha kan jirru namootni deeggarsa ogummaa barbaacha dhufanii homaa gochuu fi gaafa dadhabdu mana galtees boqonnaa hin qabdu. Halkan raftee gara sammuu keetti kan dhufu waan baay'eetu jira. Ijoolleen dhufanii ORS fayyadamte yookaan waan xinnoo biraan lubbuu isaanii oolchuu osoo dandeessuu kana dadhabuudhaan gaafa du'aan dhabdu baay'ee ulfaata. Harka kee dachaafatteetti kan dhaabbattee isaan ilaaltu waan laphee kee cabsu malee sitti tolee hojjettuu miti jechuun rakkoo hospitaalicha keessaa hime. Tajaajilli geejjibaa dhibuu isaarraa kan ka'e ji'oota 11 tahaniif mindaa osoo isaanii hin kaffalamin miilaan gara sa'a 2 deemuun kan hojjetaa akka jiranis himanii jiru. Tedros akka jedhutti sababa hanqina qorichaa fi yaalaan dhukkubsattoota qofa osoo hin taane lubbuun ogeessota fayyaas darbaa jira. Torbaan laman darbe kanatti narsoonni 2 du'anii jiru. Garuu qoricha argachuu hin dandeenye. Narsiin isheen tokko MRI hojjechuu waan dideef dhukkuba isheellee baruu hin dandeenye. Tokko ammoo qorichi fudhachuu qabu as waan hin jirreef du'e. Amma guyyaatti hospitaala kanaa reeffa 4 hanga 6 ta'u gaggeessina. Kana dura garuu 2 hanga 3 reeffa tokko caalaa hin gaggeessinu ture. Ogeessonni fayyaa hanqina yaalaan lubbuun isaanii darbe irra caalaan isaanii dhukkuboota fayyuu danda'aniin kan qabamanidha jedhe. Hanqinni maallaqa callaa naannoo Tigraay waan jiruuf dhukkubsattoota irraa kan gaafatamu baay'ee gadi bu'aadha 90% kan gadi bu'eedha. Nyaatni dhukkubsattootaa fi hojjettootaaf dhiyaatu guyyoota 10f waan addaan citeef dhukkubsattoonni gara 240 ta'an gara mana isaaniitti akka geeffamanis himanii jiru. UN kaaba Itoophiyaatti uummanni gara miliyoona 10tti siqu deeggarsa namoomaa kan barbaadu ta'uu himuun kana keessaa walakkaa kan ta'an naannoo Tigraay keessatti akka argaman himee jira. Gabaasa dhiyaateef Rahmat Siraaj Shinnigaa Broadcasting Service irraa. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa qaala'insa jireenyaa hamaa qaban 8 keessaa sadaffaa taate. Akka Business Insider biyyoota Afrikaa 8 qaala'insi jireenyaa hamaan keessatti mul'ataa jiru tarreessee keessaa Itoophiyaan, Sudaaniif Zimbabwe kan qaala'insi jireenyaa isaanii baatii guraandhalaa dhibbeentaa 258.40 fi dhibbeentaa 66.1 turetti aanuun sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa baatii guraandhalaa bara 2022 dhibbeentaa 33.6 ture. Baatii bitootessaa dhibbeentaa 34.7tti guddate. Kunis akka ragaa Trading Economics damee qonnaa Ameerikaa dabalatee maddeewwan adda addaa eeranitti ta'uu gabaasichi ibsee jira. Gara oduu biyya alaatti yeroon isin dabarsu Raashiyaan kibba Yuukireen fudhachuuf karoorsteetti jedhan Jeneraal Raashiyaa. Raashiyaan guutummaa kibba Yuukireeniif baha Doombaas fudhachuuf akka jettu ajajaa olaanaan waraana Raashiyaa tokko dubbatan. Meejor Jeneraal Rustam Minekayev miidiyaa mootummaa irratti galmi keenya Moskoon lafa Kiriimiyaa waliin wal qabsiisu qabachuudhaa jedhan. Kiriimiyaan lafa Yuukireen bara 2014 gara Raashiyaatti citteedha. Akkasumas lafti kun qabamuun garee finciltoota Tiraansiitiriyaa jedhaman kan Raashiyaan deeggartu Moldoovaa keessa jiran waliin wal quunnamsiisuuf gargaaraa jedhan. Tiraansiitiriyaan naannoo xiqqoo karaa lixaa Yuukireen daangessituudha. Dubbiin ajaja waraanaa kanaa ifatti Kireemiliin balaaleffachuu ishee waan beekamu hin jiru. Garuu miidiyaalee Raashiyaa hedduudhaan wabeeffamee gabaafameera. Qondaalonni humna ittisaa Raashiyaa gaazexeessaa BBC Steve Rosenbergitti akka himanitti dubbii ajajichaa ni ilaallaa jedhan yoo dubbiin kun dhugaa ta'e karoora Raashiyaan torbanoota dhufan keessa qabatte kan akeeku ta'a. Qondaalli gamtaa Awurooppaa tokko Rooyitersitti akka himetti Raashiyaan torbanoota dhufu keessa haleellaa kibba Yuukireeniif ba'an geggeessitu cimsitee itti fufti. Moldoovaan dubbii kanarratti ambaasaaddara ishee Moskoo jiran biyyatti waamte. Ministeerri dhimma alaa isaanii dubbii kanaan hedduu yaadda'us ibsanii jiru. Naannoon Tiraansiitiriyaa kan Yuukireeniin lixaan daangessitu uummata afaan Raashiyaa dubbatan qabdi. Kufaatii Sooviyeet Raashiyaan booda waraana hamaa geggeessuun
walummaa isaanii labsatanii akka idil addunyaatti beekamtiin hin kennamneef kanaaf qaama Moldovaa ta'uun itti fufanii jiru. Akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu bara 1995 ta'etti loltoonni Raashiyaa gara 1500 ta'an naannicha keessaa baafamaniiru. Jeneraal Minekaayev ittaanaa ajaja waraanaa giddu galeessaa Raashiyaa yoo ta'an jimaata darbe ture sagantaa humna waraanaaf qophaa'e irratti kan dubbatan. Kibba Yuukireen qabachuun ulaa gara Tiraansiitiraatti banuu biraa tolchuudha. Naannoo uummanni afaan Raashiyaatti dubbatu biraan keessatti cunqurfamaa jiruudha jedhan. Putiin akkasuma himata wal fakkaataa dhiyeessaniiru garuu ragaa kennan hin qaban. Putiin uummanni afaan Raashiyaa dubbatu Yuukireen keessaa cunqurfamaa jira jedhee ture osoo waraanicha hin eegaliin. Dubbii ajaja waraana Raashiyaa kanas humni ittisaa Yuukireen balaaleffatee jira. Egaan daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa ture qophiilee shinnikkii afaan waliin turtii gaarii.